Ani waan biraa miti naadhumaan harmee ishee arguun gammade. Sa'aatii kanarree viidiyoo waraaba jedhee iyyaanne dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Tokkoffaa ammoo anis gammadeen jira baga gammaddee naan jedha. Mucaan kan koo dhufeera waan ta'eef already yeroo mana yaalaa deemu waan hundasaa viidiyoo irraa waraabeen ture garuu silkiin kun yaalaa lafa dha'ee viidiyoon isaa hundisaa keessaan alaa foormaat ta'ee akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Egaa samuuna kana badeen ture torarraayii sabni nani badeefis immoo sababuun kanaa fi kana dura isinitti himaa sanan ture egaa har'a boruu dhufan eegaa jira isiniin jedhee. Annaa kunoo waaqayyo galateeffamu nagaadhaanii gara manaatti deebi'eetiin hin jira mucaa koo fidadheetiin isiniin jedha. Annaa hagamammoo akka carraa ta'e viidiyoo sabboontuu yookiin immoo haadha koftuu fi dhaggeeffadheetiin hin ture. Egaa tokkoffaa baga waaqayyo maatii keetii wal si agarsiise namni waggaa dheeraa ture maatii ofiitiin nagaadhaan wal arguun waan tokkodha jechuudha. Lammaffaa immoo iyyuu harmee kan kee baga waaqayyo isaan baasee dhugaa baay'een isaan jaalladhaanii baay'een kabajaanii harmee kootiin gargar isaan hin baasu jechuudha. Isaanis ilmoo isaaniitiin gargar nan baasanii dhugaa na sagalee isaanii waggaa dhaggeeffattan argitanii jirtu kabajamtoota hordoftoota koo innaa isaanitti dubbadha qaamaa waan isaan irraa gargar na baasan hin qabaniin isiniin jedha. Kanaaf egaa nama tokko nama naasisuun gareedha amma ishiin dhuftee akka ishiin as jirtu garuu hin beeku yemmuu achi dhaqxu odoo ishiin ittiin himin dhaqxe jechuudha. Guyyaa sana immoo anuuma guyyaa isaa bilbileefiin ture gaafa sana jechuudha bilbileefi garuu egaa ishiin asii guyyaa kanan deemanaan hin jenne silkii cufattee tachumaan baddee waan ta'eef sababa kana ta'eef anis hin barree ittiin himne isaanis guyyaa ishiin achi isaan bira dhaqxu hin barree. Sababa kanaan naasuudhaan kufanii fuulli isaanii tokkoon akkas madaa'ee akka jirru dubbataati jira akka obboleessi ishee. Innaa obboleessi ishees immoo firiidha dhugaa waaqa jechuudha baay'ee tokko namatti tolanii maatiin isaaniiyyuu. Innaa wanti immoo ana na dhibe tokkumaa inni annan beeka ijoollee hunda isaanii kadoos namni beektan jirtu natti fakkaata baay'een keessanii. Isheenis achuma Saawudiidhuma keessa turtee egaa dhiyoodhuma galtee jechuudha gara biyyaa adda biyya galtee badaan turre akkas naannoo ji'a lamaa waan akkasiiti jechuudha. Isheenis erga galtee xiqquma ishee sabboontuu dura xiqquma galtee isheen badaan turre erga galtee na arguu dandeessu guyyaa tokko isiniin jedha ishiilleedha. Egaa maal akka jechaa turanii dhaggeeffattaniitii jirtu. Dubbichi waa'ee abbaa kakuu fi sabboontuu kun nama shakkisiisa jechuudha. Gaafa ilaaltan dubbii keessatti nama bakka isaa viidiyoo irraa waraabeen finne garuu dhaggeeffadhee jira. Namni viidiyoo san hanga dhumaatti hin dhaggeeffatin dhaggeeffadha jechuudha. Maal akka jedhe dhageessanii obboleessi ishii. Sittiinan yaa ani sittiinas nan jedhaani sabboontuus nan jedhaani maaliif maatiin irra caala sittiinadhaanis waamu waan ta'eef jechuudha. Isiin Finfinneetti heerumtee jirti dhuftee nu ilaaluudhaaf amma dhuftee achi gortee kadoon immoo Jimmatti akka heerumteettu Jimma jirti ammayyuu immoo ishee waan isin dhibu jechuudha dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Isheen Jimmatti heerumtee kun biyya ormaa deemanii hojjetanii mana harmee keenyaaf asitti mana ijaartee harmeen keessa jiraataa jirti jechuudha. Mana sabboontuu harmee isaaniitti keessa jiraataa jira. Egaa kana achitti deemanii kana hojjettee raawwattee kana bargit wajjinii miti sabboontuudhumatti ijaaree manicha. Egaa inni kan inni himuu barbaade maa inni isinitti fakkaata? Mucaasim jedhimee fachuun odeessaati immoo oduu nan dhorkiniiti. Maal isinitti achi harkaa balleessite mucatti. Galga kadoon Jimma irratti heerumteetti sabboontuun immoo Finfinneetti heerumteetti jechuudha. Eenyutti heerumte ree? Eenyutti heerumte? Abbaayiin nutti heerumte sana waan nutti himuu diddan. Innaa mucaa ishee immoo maashaallah guddate qixuma mucaa kooti. Ijoo mucattiin afaan bantee qaqqaamee fachuu laaleen deebi'a. Innaa kabajamtoota hordoftoota koo akkas ture maal haasa'aatiin hin ture dagadhe.
waa'ee rumuuzii Finfinneetti heerumuu qilleensisii jedhee jechuudha. Iddoo sanarratti gaa na qabde naante dhugaa dubbachuuf iddoo sanarratti na qabde. Eenyutti heerumteerti? Abbaan manaa ishee eessadha? Abbaan manaa ishee Finfinneedha. Abbaan manaa ishee duraaniyyuu Finfinnee miti hin beektu taanaan inni biyyumadha jechuudha. Inni biyyumadha. Egaa akka jechaa jirantti dhageessaniitu mitiree isheen kunis Finfinneetti heerumteetti jedhee bara. Finfinneetti heerumteetti bakka jarri nikaa godhatanii dhugumaa akkuma isheen jettee waan hundaa xumuratanii moo akkam dubbiin akkas natti fakkaata gaafan ilaalu. Innaa samuuna kana gaayaa waan isii mana yaalaan ture waan ta'eef yoomi gaafa jimaataa ganama seeneen jechuudha. Kaleessa ganamaan bahe guyyaa tokko qofaan oole mana yaalaa badaan turre garuu ganama dhaqee yaa durumaanuyyuu beellaman qabaan ture gaaf jimaata irratti nin dhaqee akkuma dhaqeen bakka achuman ture sanaan booda achuma buleen kaleessa gara kasaatiitti irra galee jechuudha gara manaatitti kasaatiidhaan booda malee. Innaa akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota koo namoonni baay'een keessan immoo du'aa gochaa turtanii nagaan si'aa hiikuu naan jechaa turtanii jechuudha. Kunoo Waaqayyo haa galateeffamu nagaadhumaan gargaarsa isaatiin kunoo mucaa fidadhee dhufee galeen jira gara mana kootti isiniin jedha. Waaqayyo galanni guddaan isaaf haa ta'u waan hundaafuyyuu gargaarsi Waaqayyoo namaaf dhiyaachuu baate namni kamiyyuu waa ofii gochuu hin danda'u. Na Waaqayyo na gargaaree jennaan kunoo waan hunda keessa darbeetii mucaa fidadhee dhufe jechuudha. Wantichi ni ulfaata garuu dhugaa dubbachuuf akka durii miti naante dur jechuudhaan yeroon ijoollee duraanii naandee badaanan dhukkubnee ciniinsuun irree narra hin turre. Inni ammaa kun garuu isinitti himuu hin danda'u. Dhugaa viidiyoo waraabeen tureyyuu garuu baay'uma tokko naarii dhugaa viidiyoo narraa waraabanii turan innaan asiif achi deemee tan qoraattatu. Silaa ofin ilaala jedhee dhugaa akkamitti akkan ture ofin ilaala jedhee yaadeen ture bilbilli koo boorsaa keessaa bu'ee lafatti kufee achiin sanaan booda banamuu didee wanti keessa jiru hundi isaa foormaatii ta'e keessaa badee jechuudha naa deebi'uu didee. Viidiyootti wattumoo kan duraan keessaa qabattumoo kan aduu sana waraabbameettumoo waan numtaaqa keessatti nafne jechuudha. Innaa maal godhuree chaansidha bakka hidhee sanan dhiise silaa garuu natti kolfitu natti bohaartu sin kolfitus anis immoo of ilaaleen silaa yaadannoo naaf ta'a tureyyuu na kana dura haala darbetti viidiyoo kan waraabuun naafni hin jiru kan waraabeen beeku salanaa kana garuu waraabeen ture. Dhugaadhaa rabbi.